Yoo yaa maatii waaqaa akkam jirtu nagaa fafayyoo babaaroo nageenni araarri ayyaanni waaqaa bakka jirtan isiniif haa ta'u. Dhalleen jaalala waaqaa ta'e waa'ee cuuphaa irratti barnoota jalqabe sanii itti fufee kutaa sadaffaa qabadhee dhiyaadhee jira. Kutaa kanarratti waa'ee cuuphaa keessumattuu cuuphaan daa'immaanii akkamiin jalqabee yoomirraan jalqabee yoon gaaffii itti ka'e ka jedhu seenaa waldaa keessa deemnee waliin ilaalla. Haga jaarraa 16ffaatti seenaa jiru. Jaarraa 16ffaa irratti immoo divergensii yookiin gargar ba'iinsi ilaalcha kanarraa akka dhufe ilaallee yoo fedha waaqayyoo ta'e immoo kutaa 4ffaa yeroo biraa hin ilaalla jechuudha. Alternative jaarraa 16ffaa irratti ilaalcha baay'ee fi ilaalchi suni maarra dhaabbatee yookiin giddugala hiikoo dubbii waaqaa akkamiin fudhatanii meeritii inni qabuu fi haala barsiisa kanaallee walii ilaalla. Akeeki barnoota kana ittiin dhiyeessaa jiru tokko ol qabuu, tokko gadi qabuu, tokko abaaruu yookiin tokko faarsuu hin taane dhugaanuu galte waa hubanne dhaloota barsiisuu waan qabnuuf dubbii waaqarraa wal ijaaruu waan qabnuuf wanni irraa dubbataare dubbii waaqaati. Dubbii waaqaa ku ammooni hafuurri waaqayyoo akka nutti dubbatu garaa keenya bannee ilaalchotaa fi akka hubanne yookiin dallaa goonee diffeendi wal godhuu qofa don ta'ine akka wal hubannu warri kana amananu kanarra dhaabbatanii bifa kanaa hiikatu warri kanatti amanne bifa kanaa hiikatu waan jedhu giddugala godhannee wal hubannaan amantoota gidduu obboloota gidduu akka jiraatu intentiin kiyya inni guddaan kana. Gaalee inni guddaan hidhati inni guddaan amantoota walii hidhu Kiristoosii bu'uura Kiristoosirraa obbolummaa qabnu sanirratti immooni komproomaayizii don godhin ilaalchota garuu akka itti hiikate amma versiin tokko akka natti dubbatu qaba. Akkin inni natti dubbatu necessarily akka inni nama biraallee dubbatu yookiin akka nami biraa itti hubatu ta'uu dhabuu danda'a. Isa kana garaagarummaa kana clearly walii goonee walii beekaa walii hubataa still immoon giddugala keenya akka ta'e Kiristoosin fooster godha. Kiristoosin ol kaasaa Kiristoos waliin tokkummaa qabnu sarratti xiyyeeffachuun baay'ee barbaachisaa. Bifa kanaaniin ilaalaa yookiin hubadhaa. Viidiyoo kana share like godhaa namaan gahaa. Dhalooti irraa barata jedhee yaada. Ulfinni waa hundaa ammoo waaqayyoof haa ta'u. Amma kallattumaanii gara barnoota kiyyaatti seenaa. So barnootichi kana fakkaata. Dia godhe. All right. So akkuma jenne har'a kutaa sadaffaa irraa waliin ilaallachuu. Kutaan sadaffaa waa'ee cuuphaa irratti mari'ataa turre har'a mata duree historical perspective on infant baptism jedhu irratti walii ilaalla. Ayyaanni waaqayyoo nu gargaara wal faana haa bu'u. Yaa jalqabumarraa waa'ee dhufaatii seenaa cuuphaa daa'immaanii shaakalli kuni akkamiin dhufe ka jedhu walii ilaaluu keessatti objektiivii yookiin kaayoowwan muraasa ilaallaa. Kaayoon inni jalqaba jaarraa tokkoffaa yookiin ergamootarraa kaasee hamma jaarraa ja'affaatti waldaan kiristaanaa akkamitti shaakala kana qabaa turte ka jedhu. Isarraa itti fufnee immooni early church fathers ergamootaan booda abbootiin waldaa akkamii waan kana hiikataa yookiin akkamii hubataa dhufani ka jedhu laallaa. Akkuma beennu waldaa Kiristoosit dhaabee waldaa Kiristoos yeroo dhaabu immooni hunni seexanaa fi daabiloosii waldaa akka hin dandeenye waadaa galeera. Phexrosiin ani dhagaa kanarratti waldaa kiyya ijaaraa hunni seexanaa fi si'oolii san danda'u jedheera.
Kanaaf waldaa waa ardha samayinu gadi bu'ee miti. Waldaan adeemsa bu'aa bayii baay'ee keessa darbee dhufee kitaaba kanallee dhaggitee barreeffatanii walitti qabanii kompaayil godhanii kun 66dha, kun 73dha, kun 81dha. Kana hunda eegee ka ardhaan bahe waldaa waan ta'eef abbootii waldaa haala isaa itti hubataa dhufanii ilaalla. Theological justification cuuphaa daa'immaniitiif justificationin theology akkamiin dhufe innaa akkamiin wanni kun universal baptism universal practice akkamiin ta'e jaarraa shanaffaarraa kaasee ka jedhu laallaa. Dhumarratti immoon major reformers position and divergence jaarraa 16ffaarratti reformoroon akka Lutherii akka Zwingli kunfaa akka Calvinii faa positionii akkamii qaban turanii divergency akkamitti achi immerge ta'e yookiin garaagarummaan sun maarraa ka'elle ka jedhu dubbii waaqaa bu'uura godhanne seenaa waldaalle bu'uura godhanne ilaalla. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Akkuma jedhe kun amma timelinii cuuphaan daa'immaniitti evolve godhee fi divergency isaa ilaala. The timeline of infant baptism evolution and divergency. Jaarraa tokkoo fi jaarraa lama hamma jaarraa lamaa keessa akkuma kutaa lammaffaarraa ilaallee kakuu haaraa keessa versiin clearly daa'ima cuuphii hin cuuphin yookiin daa'ima ebelu jedhi cuuphame hin jiru. Kanaafuu this era is ambiguous. Jaarraa tokko haga lamaa ka jiru wanni ifate hin jiru. Jaarraa lama haga sadii keessa immoon shaakalli cuuphaa daa'immanii guddataa akka dhufe mul'achaa akka dhufe dhaggina. Garuu jaarraa sadaffaa kana keessa illee namni akka Tertullian jedhamu yeroo inni konsernii dhiyeessuun dhaggina. Jaarraa afuraffaa haga shanaffaa keessa moorri shaakalli daa'ima cuuphuu kuni hidda godhataa lafa qabataa yeroo dhufuu hin dhaggina. Jaarraa shanaffaa haga 16ffaa keessa immooni cuuphaan daa'immanii universal practice waggaa 1000f gaaffii tokko malee daa'ima waldaa keessa cuuphuun part of church practice, part of church history jechuudha. Jaarraa 16ffaarraa yeroo dhunnu akkuma beeknu Protestaantiin jaarraa 16ffaarraa Kaatolikii irraa cabee Protestaantii kana geggeessaa ka ture Maartin Luuterii pointii irra wal dhabanii ishoon guddaan lama namni amantii qofaan fayya isa jedhuu fi angoo olaanaa yookiin olaantummaan guddaan ka dubbii waaqaati. The sola fide and the sola scriptura. Pointii kana lamarratti wal dhabanii kanarraa ka'anii gargar cabanii akkuma Protestaantiin dhoo'een achiin duuba immoo Protestaantiin sunu bakka lama cabuu ka'anii jechuudha. Isaanis credo baptismii fi pedo baptismiin immerge godhanii credo baptismiin cuuphaan daa'immanii shaakala ergamootaan turre waa waldaa uumte ka jedhu reject godhe. Pedo baptismiin immooni lakkii daa'imni akkuma nama kamiitu cubbuu qabaa. Cuuphaan immooni cubbuu kana dhiqaa yookiin shaakala waldaati shaakala ergamootaati positionii jedhu qabatanii akka kanaani gargar ba'anii jechuudha. Isa gizee biraa more detail illaa. Wama maraafu cuuphaa walii recognize gochuu dhabuun waldaa keessa ardhaa yookiin danqaraa guddaa yookiin wal dhabdee guddaa dubbii guddaa ta'ee jira. Kanaafuu dubbii kana bifa kanaan ilaallee bifa wal baachuu dandeenyu bifa wal hubachuu dandeenyu akka ilaallu wal barsiisuu wal hubachiisuun barbaachisaa waan ta'eef bifa kanaan dhaloota educate akka goonutti dhiyeessaa jira jechuudha. Warri hin ta'u jedhanus lafumaa ka'anii qilleensarraa akka dubbataa hin jirre wal hubachuun caammaa walii keessa taa'uun barbaachisaadha. Warri hin ta'a jedhanullee immoo giraawundii irraa dubbatanu qabani malee shaakala seexanaa nami godhaaru asirra hin jiru. Kanaaf bifa kanaan waan kana garaa bal'annee akka kiristaanotaatti wal hubachuun barbaachisaa. Gabaaddumatti haalli guddina cuuphaa daa'immanii gubbaarraa yoo ilaalle kana fakkaata. Amma gaditti seennaa babal'isnee jaarraa ergamootaa fi waldaa ganama yookiin early Christian church yoo ilaalle
jaarraa tokkoffaa keessa ragaan daa'ima cuuphi jedhu hin jiru akkuma diskees godhaa turre kakuu haaraa keessa daa'ima cuuphi ka jedhu hin jiru hin cuuphinis ka jedhu hin jiru kanarraa ka ka'e credo baptistiin argument from silence ka jedhu jibicha dubbii jabaa tokko asirraa qaban jechuun jaarraa kana keessa didaakee dokumentiin jedhamu jaarraa tokkoffaa fi gara dhuma jaarraa lammaffaarra akka barraa'e jira. Didaakeen kun keessumattuu wanni isarratti barraa'e nami cuuphamu maal godhuu qaba ka jedhu fakkeenya tsoomuu qaba barachuu qaba kadhachuu qaba nama ijjeesinii hatiin jira miti waan mooraalii ta'e barsiisa. So inni kuni warri cuuphaa daa'immanii mormanu kuno early Christian material yookiin literature jiru kana waa'ee daa'imaa himu daa'imi kadhachuu hin danda'u faasti godhuu hin danda'u nama ijjeesuu hin danda'u kun waan daa'ima ilaaluu miti kanaafu shaakalli kun ergamootarraan dhunne argumentii jedhu qabani sababi isaas daa'imman explicitly waan maqaan dhaaminiif ka jedhurraa ka'anii warri mooni waan kana deeggaranu cuuphaa daa'immanii warri deeggaranu kuni exhaustive list imoti yookiin dokumentiin kun dokumentii waan hunda dhuunfatee moti daa'imi tarii gateetti dhibbaatee yookiin boba qabatee maatiin dhufee cuuphamuu danda'a akkasuma dokumentiin kuni yeroo kana kiristaanummaan amantiin kiristaanummaan amantii haaraa waan ta'eefi first generation convert azaabota gara kiristaanummaatti dhufaniif barraa'e malee dokumentiin kuni second generation believerii yookiin namoota maatii kiristaanarraa dhalateef ka ta'uuniti argumentii jedhu. Gabaadduma yoo cuunfine kakuu haaraa keessaa ifatti daa'ima hin cuuphin ka jedhu abboommiin hin jiru. Cuuphaan daa'immanii akkuma itti fufnee ilaallu adeemsa keessa teoloojiin kun guddataa dhufe jechuudha. Didaakee dokumentii ilaaluu nami feetane soorsii asii jira. Islaayidii kana hunda source in support godheera. Namoota further readingiif nami barbaaddanu reference godhuu dandeettan yeroo isinii tole jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Amma gara Early Fathers Church ergamootarraa gara Early Fathers Church warra waldaa kana ergamootarraa qabatanii bu'aa bayii hedduu keessa itti du'aa itti qalamaa itti ajjeefamaa fidanii ilaalla. Isaan kana keessa nami jalqabaa Irenaeus of Lyons ka jedhamu bara 130 to 202 AD keessa nama jiraate. Inni kun yeroo jalqabaaf maan jedha waa'ee daa'immaanii cuuphaa fi daa'imman yookiin lammafa dhalachuuf daa'imman link waliin godha jechuudha. Innis akkasi jedha. Maal jedha Irenaeus Jesus came to save all who through him are born again to God. Infants, children, boys, youth, and old man. Amma position Irenaeus Yesuus namum hunda fayyisuuf dhufe. Nama karaa isaa abbaarraa lammaffaa dhalateef. Isaanis ijoollee daa'imman dhiira dargaggeessa jaarsa hundumaa fi jechuudha. Kanaafuu key takeaway asirraa fudhannu jechi ijoo Irenaeus theological foundationii daa'ima hujii Kiristoos fannoo hojjate keessa daa'ima dabaluu framework isaa lafa kaa'e jechuudha. Theological foundation. Christ come to save all, not adult only. Not adult only. Ka jedhu isa kana framework kaa'e source kana against heresies ka jedhu kanarraa ilaaluu hin dandeettanii. Gara jaarraa sadaffaa walakkaatti yeroo dhunnu Tertullian nama jedhamu argina. Tertullianiin kuni Trinity jecha jedhu nama coin godhe. Akkuma beennu Trinity jecha jedhu sadan waaqa tokko jecha jedhu dubbii waaqaa keessa hin jiru. Ifatti barraa'ee akkuma amma daa'ima cuuphin ka jedhu akka hin jirre sadan waaqa tokko ka jedhu hin jiru. Garuu abbaa ilma hafuura qulqulluun bakka adda addaatti mention isa ta'e implicit waan ta'e sanii
waliif finne theologiin Trinity itti uumame malee sadan waaqa tokko ka jedhu hin jiru. Anyway, Tertullian nama jecha kana coin godhe jechuudha. Trinity coin nami godhe Tertullian nama North Africa natti fakkaata bishoppiidha. So yaadi Tertullian maal yoo jenne he has a like xiqqoo wanni kun ido ture yaada jedhu qaba jechuudha. Wanni kun sirrii moti validii moti shaakala waldaati moti dubbii waaqaati wal faallessa idonteene maan jedhanni ido ture. He questioned the wisdom of baptizing infant without denying its validity. Ido ture ka jedhu. Sababi isaas akka Tertullian ilaalutti cuuphamuuni cubbuu darbe namarraa dhiqa. Past siinii qofa namarraa dhiqa. Daa'imummaa cuuphantee guddattee cubbuu yoo hojjatte cuuphaan biraa amma deebi'ee cubbuu kana sirraa dhiqu waan hin jirreef rakkoo ka jedhu kanarraa ka'eeti dubbata jechuudha. Malee cuuphaan hin barbaachisu hin jenne. He didn't deny its validity or legitimacy isaa deny hin goone. Significance isa kanaa maani? Jaarraa sadaffaa keessa already yeroo jaarraa sadaffaa keessa shaakalli daa'ima cuuphuu already it's established jechuudha. Established ta'e yeroo inni shaakalamuu argina jechuudha. Kanarraa kaka'ee inni wanni kun ido ture jedhaara malee legitimate moti scripturally miti yookiin dubbii waaqaati moti jedhaan jiru jechuudha. Soorsii kanarraa dubbifachuu dandeettan. Early church fathers, nami biraa early church fathers in originin Juneri Tertullianiti akkuma gitee dhaloota itti aanu jechuudha. Tertulliani aanee dhaloota dhufe origin nami jedhamu. Inni defend godhe infant baptismii apostolic tradition jedhee defend godhe jechuudha. Churchiin kanuma godhaa turte ergamootarraa nutti dhufa jedhee arguu godhaa ture. Argumentii isaallee maan jedhaa daa'imman akka nama guddaa yoo cubbuu dhuunfaa dhabaneeyyuu universal stain of Adam original sin isa jedha. Adam sababa cubbuu kuufeef DNA dhala namaa the humanity the nature of human being is corrupted. Kanaaf universal stain of Adamii kana keessaa qabanii. Dhagitee Daawitillee maan jedhaan garaa kiyyaa keessatti cubbuun garaacheffame jedha. Kanaafi kana qaban original siinii qabanii personal siiniin qabanu kanaaf cuuphamuu qabu. Loojikii inni cuuphamuu qabu jedhuufi maan baptism provided remission of sins. Cuuphaan cubbuu dhiqaa jedhee amana jechuudha origin. Kanaas bu'uura hojii ergamootaa 2:38 irra maan jedha be baptized for the remission of sins. Akkasuma hojii ergamootaa 22:16 irra maan jedha be baptized and wash away your sins. Amma sirra cuuphamuu fi dhiqannaan cubbuu walii akka deemu argina jechuudha. Hojii ergamootaa 2:28 akkasuma 22:16. Keessumattuu 2:28 irra 29 gadi buunee yeroo ilaallu maan jedha Phexrosi abdiin Waaqayyo abdachiise isiniif ijoollee keessaniif akkasuma warra Waaqayyoof hagoodha waamuuf hin ta'a. Kenna hafuura qulqulluulleen fudhattanii. Tokkoon keessa maqaa Yesuus Kiristoositti akka cubbuun keessa isinii dhiqamuuf maan ta'a cuuphamaa jechuudha. Kanarraa ka'ee origin maal jedha soo cuuphami cubbuu dhiqaa. Theology jedhu develop gara godhuutti dhufe kanaaf cuuphaa daa'immanii bifa kanaan justify godha jechuudha. So take away ma wanna si fudhannee mana gallu origin established critical theological link between baptism and the forgiveness of inherited guilt, the original sin. Cuuphaa fi cubbuu karaa dhaalaa dhagite Roomaa 12 fi Roomaa 5:12 maan jedha nami hundi sababa Addaamii cubbuu keessa akka kufe cubbuu dhaalaa akka qabu dubbata. Isa kanaaf bu'uura kaa'e jechuudha. Theological foundation link kaa'e soorsii asirraa argachuu hin dandeettanii jechuudha. Origin commentary on the epistle to Romans ka jedhu kana Google yoo gootan hin argattu jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u.
Abbaa waldaa inni sadaffaan Cyprian of Carthage nama jedhamu. Nami kunis cuuphaa daa'immaanii immediate dafee osoo ta'e kan jedhu. Asirratti xiqqoo yoo ibse isaa fi Cyprian of Carthage kun nama sinoodii gara paaphaasota 66 qabu nama geggeessu. Bishooppiin biraa Afrikaa Noorz Afrikaa irraa Fidus jedhamu. Yeroo kanatti amma early churchiin kun cuuphaa akka identitiitti fudhatan jechuudha. Akka kakuu moofaa keessatti dhagna qabuu sani bakka bu'aa isaati jedhanii dubbisan isaan jechuudha. Akka nu har'a dubbinyu kan hin ta'ine. Kanaafuu Fidus nami jedhamu slaidiitti aanuroo laalle Fidus nami jedhamu kun maan jedhee gaafate. He wanted to know if whether infant must wait to be baptized until the 8th day. Akka shaakala kakuu shaakala saba Israa'elitti ilmi dhalate tokko ilmi dhiiraa gaafa guyyaa 8 dhagna qabata. Cuuphaa fi dhagna qaba wal bira qabanii dubbisu jechuudha abbootii waldaa yeroo kana. Kanaaf kan ta'e haga guyyaa 8 eeguu qabaa jedhee gaafate. Fidusiin isarraa isa kanarraa kaka'ee Cyprian maan jedha lakki cuuphaani dhagna qabaa caalaa superioriidha ayyaana waaqayyooti. It's a means of grace. Kanaafu guyyaa 8 iyyuu turuun qabanu as soon as possible cuuphamuu qabu. It is a divine mercy. Ayyaana waaqayyooti jedhee arguu godha. Kanaaf take away asirraa fudhannu maani by mid-3rd century leadership waldaa akkuma jiruun bishooppiin walii deebi'anii walii galanii shaakalli kuni akka daa'immaanii kennamu already murteessanii jechuudha. Augustine of Hippo nami kuni western theology nama baay'ee wannoo influence godhe. Inni maal jedhee akka cuuphaan daa'immaanii universal ta'etu nama karaa bane jechuudha. Kunis maarraa ka'e Roomaa 12 Roomaa 5:12 irraa akkasuma faarfannaa 51:5 irra dhaabbate inheritance of sin cubbuun dhalli namaa cubbuu dhaalaa karaa addaamii qaba. Roomaa 3:20 hundinuu cubbuu hujaniiru hundinuu yakkaniiru ayyaanni waaqayyo isaan irraa hir'ate hundinuu ka jedhu it's inclusive of infant ijoolleelle dabalata ka jedhu kana establish godhan jechuudha. Kanarraa ka ka'e he provides the definitive treatment of original sin. Original sin amma bakka dhala namaa ka ta'e addaamirraa ka dhufe hundi maali cubbuu qaba. Cubbuu original sin qaba ka jedhu establish ta'e jechuudha yeroo kana jechuudha. Kanarraa ka ka'e cuuphaani barbaachisaadha. Fayyinnaaf barbaachisaadha ka jedhu bifa sanitti Augustine frame godhe western theology bifa kanaan guddate. Kanarraa ka ka'e cuuphaan daa'immaanii waggaa 1,000 unchallenged ta'e nami gaafate nami gaafiitti kaasee hin jiru jechuudha. Bu'uura kanarraa ka ka'e. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Kanaafi cuuphaan akka fayyinnaaf akka barbaachisuutti Augustine asirraa establish ka godhe. Har'a nuti garuu akkitti hubannu cuuphaan barbaachisaa necessary garuu absolute necessary fayyinnaaf hin jennu waaqayyo cuuphaa nama idoo hin cuuphaminis nama fayyisuu danda'a.